أبا بكونا لقى فدا جزيتك تيجي عند بدا مجاهد نما حراما في حلال بيكم متي واي ربي نما بيكم متي أجي فدا لا يوكان يسمع أجي فدا يوكان مويتر تيجي سكالين كجرا أبا منا جرا سكالين Muti kabado boleh ada patu muti نما حراما في حلال بيكم ويتي نما ربي تسمتي نما صدا ربي أبو سمو متي جتودا نمني صدا ربي أبو نمني حلال بيكم والله بالله جتود أن ربك أنا أرجع الجولنا ماتي براس هينس حاسس جنرا حال أكيد أنا دي سبرت تكاي والله بالله اتجرجل فتكاير إهم بيكو جتود قربان كوني ما جتود وانس انتي نقوم ستجال الجامعة عن جال دي جتود أكنا كستنا ناس جنان أكنا برباد توجين حاسس جنان جتود بريكم دبجا أنا كني تمو فيديو كنا ميديا الرباس جنان ما جرى أرتان جنان أنا رام فدر فيديو نورا بيو ayartan jiru inina naasaa jechuudha viidiyoo naasofsiise viidiyoo kiyya jechuudha qaama haati kiyya akka argeen beene abbaa mana kiyya fidee naasee jennaan assalamu alaikum mee abbaa bal yaada kennan Ifa manu godi yaani nu affareera kaare ifamaa fedha sina ko barbaad Yalto koy Waqti itu gedung kalian. Lai billahi taala jira. Yalto. Asal nasa boleh soal naman tiniran nasa sinjere tu sigale sekarang nasa sinjere tu nana gesan tanan mau Ustaz Ahmad. Kapag Yalto ma. Altoko isin dulu mena altoko. Gol. Ya ada kita. Ya pada berwajib untuk maga mangga gabab sina. Amma ga. Tidak masuk ke dapat ada yang nang gabab sawar badan bakal nanti kita ada sawar badan. Agak boleh soal mana? Agak. Mata gura me ummata abba jabalin kamera. Devo becal. Tap gura. Kanarratti jechuudha qaama kiyya san nawraa an yaadataan jiru hin beeku garuu abbaa manaa kiyyaati biree yuu deemuu fan kahaa jira halaala kiyyaadha jedheetan akkan barbaade faana haasa'an jechuudha. Kana irratti viidiyoo sana inni waraabe jechuudha birrii 600 waa'ee bultii isaan haasofne jechuudha waa'ee maamna dhiifte maa bultii kee maaf. Sagalee godhana. Mati namatti ta'e dubbata. Kun jechuudha mandara keessa deemee ilmoo ijoollee namaa maallaqaan biteetii yuna jala kaa'ee jennaan an jaarsummaatti argadee akkasitti ni ta'a nikaan kee monarraa buusi maallaqaan keessatti hin buusu addunyaatti miti akirratti qajeelanii nikaasanaan aan jedhe. Walumaa gala jaarsummaa wayii gidduu keessanitu man dubbatamiin osuma isa gaafattee nabiin isarraa duroomteen mana murtii shari'a islaamaratti hayye aqiyyuugaa mana murtii shari'a islaamaratti gaafa mana murtii shari'a islaamaratti naasi gaafatanii rakkoo si gaafatan sana hayyeen isattoo dawwalaniiru rakkoo sanaaf isinitti dawwalamee irratti dhiyaatee gaafii deebisee beekaa itti bilbiltaniittu mana murtii saniin haasayaa rakkoo isaa kennatee beekaa inni moo dudduubumaan nu achitti xumurame. Yalto mande kamu kita debil. Ustaz di mana goda anatu jaarsa terge dhaggeeffadhaa nu banne natti fakkaatu natu jaarsa tergeeyyu akkan jedheeni anni kaasiinan kennaa fi nikaa barbaadde taanaan haqa kiyya qofanaaf kaffaltuun jedhe maatii sii biratti jaarsa biyyaa biratti wasiila sii biratti obboleewwan sii biratti natu jedhee ture isiin immoo maatii illee didde jaarsa biyyaa illee didde akkas. Koi kennu galeera amma dhiisati. Kennu galeera gama keen deebine malee. Kan inni haasa'e waa'ee haqa waa'ee inni kaasaati miti birrii kiyya naa kenni jedhe birrii naan kennuuf wanti birrii kan kootu bira jira malee kan isaa wanti na baran jiru wayii hin jiru inni birrii kan koo naa kenni birrii hamma kana yoo naa kennite miseejii inni barreesse kunooti jechuudha birrii 600 naa kenni ni kan keessarraa buusaa jedhe birrii 600 maali ani yoo narraa hafe tirfite maa rakkata karaarra jiru nyaachisuun nama fayyaa qabu akka barbaade sagaagalummaa inti ni ta'u fanii inti itti kennu kaa birrii 600. Birrii xindeebine ilaa jalatti una jandaan dhukaa gataari. Ilaa jalatti una jandaan dhukaa gataari ni shawwadaari. Wallaan ni shawwadaari. Ammas ustazuma rattaasa maara.